ilmaanii faadhataatu rakkoo duniyaa gabaabduu fasiifa jirooraatu eenyunuu biyya duniyaa yeroo dheertuun jiraatu daangaa rabbii cabsite abadan fayyaan taatu yaa ahli gargaarsa kee ati arginaan jiraatu qoonqoon ta'u yoomiyyuu rakkina keessaan baatu abadan jireenyaan taatu sirraan faagaatu yaanni nu agarsiise nasriidini gariin bakka dhiiraa dhaabbattee hojjettu taanaan aadarraa waa tahaabun mataa dubartii taanaan ilmaan dhiiftee ka dhiiraa hojiidhaaf manaa yaanaan abbaan manaasii ta'e inni hoo eenyuun taanaan isinis arguun abdaa maal jettan dubbii kana yaada koonaarra laalinaa ilmaan taadha dhabnaani nu agarsiise nasriidini keessatti sabanammaa dubartoonni magaalaa manaa waliin beekan waala oolteerra caalaan isiinis akka dhiiraa ooltee galti galgalaa ilmaan jira hojjetu wajjiniin mana hoola kana guddataa jira xabihaas kan sii dhaala barnoota ammayyaa qofaan guddattee irra caalaan waan diiniin beeytu wallaalaa akkuma argaa jirtanii nu agarsiise nasriidini sherihaan kana beekaaf hundaafuu seera kaa'e amrii riskii barbaadu mataa dheeraarra kaa'e qilleensa jaahiliyyaa tas nutti qilleensa salphinni warra Awurooppaa mana waliin nu dhahe dhiirrabbaa ta'uu wallaale ilmaan argatee ka'e fokkisaan bareedaa ta'e bareedaan fokkifnaani nu agarsiise nasriidini meeqoraadha haalatti jirtu ilmaan keessanii bakka kana daganne adachiisuudhaafani natti mufachuun oolu irra caalaan keessanii walqixxummaa Awurooppaa isinitti fakkeessanii miidiyaadhaan halkanii guyyaa nutti odeessanii yaa dubartii islaamaaf xiqqoonni keessanii rabbiin maal jechuuf teessanii gaafatamu yaqiini nu agarsiise nasriidini miidiyaan kamuu har'a ummataaf waa dabarsu faayidaa isaa jala hamminni haqii dabsu qalbiiwwan laalaa keessatti waan hin taane magarsu ilmaan sichol biqiltu kan karaarraa daddabsu akka qalbiin imaaniin guduunfanne goggoysu maqaa mirga dubartiitiin sharrii ummata gorsu uma qalbii nama onsu achi as facaasanii islaamummaan babaanaan nu agarsiisa nasriidini mirgi jarri halkanii guyyaadhaan si tasaasu akkaati qooda diinii wallaallaan si dhamaasuuf maqaa mirgaa fulqixxummaatiin manaa si baasuuf kabajaa diinii keeti ijaaba sirraa baasuuf akkuma ofii ta'anii jirannullee taasisuuf duniyaa akhiraa nu khasaarsuuf dhaaf akka tahaabanii islaamummaan babaanaan nu agarsiisa nasriidini rabbiin si khalqee kahee mirga kan kee wallaalo jarrarra waahee mirgaa dubartii himaa oolu jara dur ilmoon durbaa dhalannaan fayyaa waalu erga diiniin islaamaa adliidhaan biyya dhaalu achi as jalqabanii bitaa mirga kee laalu kanaaf maqaa mirgaatiin jallinaaf si dallaalu duula fikraa diinii faaluu nuti of dagannaani islaamummaan babaanaan nu agarsiise nasriidini yaa haadha yaada manaa yaa obboleettii teenya mirga kee rabbiin guddaan taasifnaan jabeenya dhiira qofarra kaa'ee kulli amri jireenya waan alaa barbaachisu hundaa dhiirarra keenyaan inni taabee fiduudhaati mana saateenyaan ati ilmaan qopheessuudha hawaasa deenii keenya kanagaa qoonni jireenya rabbi ofiitti amannaani islaamummaan babaanaan nu agarsiise nasriidini yoo duniyaadhaa jechaadhaaf abbaa waliin fiigame gumiin ilmaan guddisuu dagatamee dhiifame bultiin maqumaaf jira kaayyoon isaa dhiigame ilmaan duwwaa guddataa gara yoomi jirame dhala qopheessuun dhiifame eenyu tolka badiini islaamummaan babaanaan nu agarsiise